Qorontos isa duraa Phaawulos warra Qorontosiif kan barreesse boqonnaa 15 lakkoofsa 24 kaasee kan jiru sagalee Waaqayyoo akkas jedhee dubbata. Kiristoos immoo jedha. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaas golgoleessee kan amma mul'atu jechuudha. Kan amma lafa kanarraa anatu jira jedhu. Kan amma lafa kanarraa anatu caala jedhu. Kan amma lafa kanarraa anatu Waaqa jedhu. Kan amma lafa kanarraa ani Kiristoos jedhu. Kan amma lafa kanarraa ani Masiidha jedhu. Isa sobaa sana, isa jallaa sana, ilmaan bineensaa sana hundumaa, isaan kana hundumaa humna isaanii, aangoo isaanii, yeroo isaanii hundumaa golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo Abbaatti erga kennee booddee dhumni ta'a jedha. Erga inni itti kennee booddee dhumni ta'a jedha. Dhumni inni asirra jiru kun waggaa kumaa booddee, mo'icha waggaa kumaa booddee yookaan immoo cidha hoolichaa booddee ta'a. Cidha hoolichaa booddee yookaan du'aa ka'uu isa lammaffaa jechuudha. Du'aa ka'uu isa lammaffaa irratti ta'a. Kanaaf asirratti wantoonni dubbannu kun baay'ee ishuu riitikii waan ta'aniif adaraa waan ani isiniin jedhu yaada xiqqoodhaan fiixee ishee qabattanii akkasiin hin baanin adaraa isiniin jedha. Woordii tokko qabattanii sentensii guutuutuu hin fixin woordii tokko fudhattanii yoo baatan nama sin balleessitu ittiinis baddu. Kanaaf wanti tokko eessaa jalqabee eessatti xumurama. Amma buleessi keenya irra deddeebi'ee beeksaa akkuma ture miidiyaa irrattis Kiristiyaan miidiyaa irrattis poost akka ta'e obboloonni garaagaraas poost akka godhan isheen akka gochaa turreetti waa'ee bara dhumaaf milikkitoota isaati kan nuti barannu yeroo qabnu keessatti kan nuyi barannu. Har'a waa'ee milikkitootaatti seenuu hin dandeenyu. Har'a waa'ee baraa dubbanneeti yoo gooftaan jedhe torban itti aanu immoo gara sanatti dabarra jechuudha. Wanti hundumtuu toora qaba waan ta'eef utuun ulfaayin hin daani waan ta'eef jechuudha. Piroosesii qaba. Kanaaf waan hundumaa toora isaatiin akka nama sammuu qabuutti barachuudhaaf yoo adeemne gaarii ta'a. Kanaaf iyyuu waa'ee baraa gaafa jennu barri kun namni hundumtuu akka dubbatu bara dhumaa jedha namni hundumtuu bara dhumaa jedha. ይህ ዘመን የመጨረሻ ዘመን ነው ይላል ሁሉም ማለት ነው። ሁሉም የመጨረሻ ዘመን ነው ይላል። ግን የመጨረሻ ስንል መጀመሪያው አለ ማለት ነው። ዱማ ጋፈ ጀኑ ጀልቀቢ ጅራ ጀቹ ወንቱ ሁንዱምቱ ዱማ ከቀቡ ጀልቀባ ቀባ ወንተ ጀልቀባ ቀቡቱ ዱማ ቀባ ወንቲ ጀልቀባ ቀቡ ዱማ ቀባ ዋቀዮ yeroo baay'ee waa'ee jalqabaaf dhumaarratti gaafa haasa'u namni ani alfaadhaa omeegaadhaa ani isa duraatii isa boodaatii ani isa jalqabaatii isa dhumaati isa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaa mul'ataa Yohaannisitti himnaan Yohaannis dubbate sana ani akkasi ani alfaadhaa omeegaadha ani isa duraati isa dhumaati ani isa jalqabaati isa xumuraati isa inni jedhe sana Waaqayyo alfaadha omeegaadha alfaa qabaa omeegaa qabaa Waaqayyo jalqaba qabaa xumura qabaa jedhanii namoonni yaadan baay'een jiru. Aayidiyaa kana namoonni amananis jiru. Waaqayyo jalqaban qabuu dhumas hin qabu. Waaqayyo alfaan qabuu omeegaan qabu. Waaqayyo duraan qabuu dhuman qabu. Maaltu qaba reeyoo jettan anaaf isin warra isarraa dhalatetu jalqabaaf dhuma qaba. Jalqaba keenyaaf xumura keenya. Jalqaba lafa kanaa xumura lafa kanaa. Jalqaba samii kanaa xumura samii kanaa. Jalqaba uumama kanaa xumura uumama kanaatu jira. Waaqayyo jalqaban qabu xumuras hin qabu. መጀመሪያም የለውም መጨረሻም የለውም። ዘላለማዊ ነው። ዘላለማዊ ነው። ከናፍ waaqayyo waaqa Elohim kan jennu Elohim waaqayyoon kan nuyi jennuuf kanaaf waaqa waan hundumaan olii waan hundumaa kan uume waan hundumaan ol kan jiru waan hundumaa gararraa kan ta'e uumama hundumaa ol kan ta'e jalqaba uumama hundumaa kan ta'e dhuma uumama hundumaati yeroo jennu
dhuma uumama hundumaa jalqaba uumama hundumaati gaafa jennu waaqayyo achirraa jalqabe utuu hin taane uumamatu lafanni jalqabe sanaa jalqabe. Waaqayyo durumaa ture. Waaqayyo durumaa ture. Waaqayyo yeroo lafti kun xumuramtus itti fufee jiraata. Waaqayyo yeroo samiin kun unkutaa'u itti fufee jiraata. Waaqayyo yeroo aduun kun dukkanooftu itti fufee ifa. Yeroo jiinni dhaamtu waaqayyo itti fufee ifti fuula isaatii itti fufee inifa. Kanaafiyyuu waaqayyo jalqabaaf dhuman qabu. Waa'ee bara dhumaa gaafa haasofnu wantoota gurguddoo keessumaa wantoota gurguddoo lama beeknee yoo jiraanne gaarii ta'a. Tokko waaqayyo jalqabaaf dhuma kan qabne. Bara dhumaa gaafa jennu barri kun jalqaba waan qabuuf dhuma. Jalqaba waan qabuuf dhumni ta'a. Jalqaba qaba waan ta'eef. Jalqabi isaa eessarraa jalqabee uumama boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa jalqabe. Uumami tokko lakkoofsi tokko waaqayyo jalqabatti jedha. La jalqabatti waaqaaf lafa uume jedha. Hin jalqabe jechuudha. Uumuusaa. Isa uume kana immoo hin xumura. Hin xumuramu kun immoo yeroo inni itti xumuramuuftu jira jechuudha. Kanaaf jalqaba qaba, dhuma qaba wanti. Waa'een bara dhumaa tokkoffaa isa kana namni akka beekuun barbaada. Lammaffaa kiristiyaanota ta'anii Kiristoositti kan amanan. Kiristiyaanota ta'anii Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii kan fudhatan hundumtuu dhuma baraa gaafa jedhu akka hororii wayiitti akka hin fudhanneen isin jajjabeessa. Dhuma baraa gaafa jedhamu hororii wayii gootanii hin baqatina. Dhumi baraa kiristiyaanotaaf hororii nama nyaatu yookaan bineensa afaan namatti banu isa namoonni kitaaba garaagaraa gaafa hojjetanii kitaaba garaagaraa gaafa barreessanii kabarii isaarraa bineensa mataa torba qabu, bineensa gaanfa baay'ee qabu, bineensa afaan banee namatti achi asii nama liqimsuu fedhu fakkaatu footoo isaarra kaa'an sana miti dhumi baraa. Sana miti. Sana miti. Kiristiyaanotaa fi dhumi baraa bineensa utuu hin taane abdiidha. Kiristiyaanotaa fi dhumi baraa yeroo badii utuu hin taane yeroo itti hoolicha isa isaan qulqulleessa sana fuulaa fuulaa arganidha. Dhumi baraa kiristiyaanotaaf yeroo raafamaa yeroo abdii kutannaa utuu hin taane warra Kiristoositti jiranii fi yeroo isa eegaa turan sana fuulaa fuulatti arganii isaa wajjin jireenya itti fufiinsaa jireenya bara baraa jalqabanidha. Kanaaf tokko isa jalqaban isinitti dubbadhe kana barri jalqaba waan qabuuf dhuma akka inni qabu beeku. Lammaffaa Kiristoos Yesuusiin warri amanne dhumi baraan nuuf yaaddoo miti. Warra Kiristoosiin hin amanneef yaaddoodha. Warra Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee fudhanneef abdiidha. Yerootti abdiin keenya raawwatamu. Yerootti inni nuyi eegaa turre gonfoo nuu baatee dhufu. Yeroo inni nuyi itti abdachaa turre abdii keenya nuuf xumuru. Yeroo inni nuyi amanachaa turre amanannaa keenya sana guutuu nuu godhu. Yeroo inni gaara ulfinaatti nu fidu. Yeroo inni gatii hojii keenyaa tokko tokko keenyaaf nuu kennu. Gonfoo jireenyaa, gonfoo ulfinaa, gonfoo isa calaqqisu sana yeroo inni itti mataa keenyarra nuuf taa'u. Yeroo itti uffannaan kun nurraa geeddaramu. Yeroo itti namummaan keenya haara'u. Yeroo itti dadhabbiin keenya hafu. Yeroo itti fuulli keenya ifu. Yeroo itti dhandhanduune uffannu. Yeroo itti beelaaf dheebuu raawwannu. Yeroo itti waraanaaf beela dhiifnee deemnu. Yeroo itti jireenya bara baraatti galludha. Iffoo የምንልበት ጊዜ ነው እንጂ የምንሰቃይበት ጊዜ የምንንከራተትበት ጊዜ የምንፈራው ዘመን አይደለም። ለኛ የክብር ዘመን ነው። ለኛ የምንጠቅ ዘመን፣ የከፍታ ዘመን፣ ብርሃናችን ጎልቶ የምታይበት ዘመን ነው። በርዱማ አናፍ ኢስኒፍ አከስ ከናፍ akka namoonni tokko tokko gaafa barsiisanii wayyoo isiniif waldaara dhaabatanii wayyoo sabanana wayyoo isiniif bari dhumaa sitti dhufeera wayyoo amantee dhatte miti waldaa kiristaanaa keessa wayyoon qabu kan keenya gammachuu qaba dhufuunsaa maranaataa jennaan. Maranaataa jenna warra biyya lafaatiif wayyoo macaafi qulqulluun gaafa dubbatu yaa biyya lafaasiif wayyoodha. Yaa biyya lafaa jedha malee yaa kiristaanotaan jedhu.
biyyi lafaaf nuyi garaagara. Yaa biyya lafaasiif wayyoo jedha. Sagalee kana sirriitti akkasii hubattanii barbaada. Erga Alex hin baranna erga jedhee waan hundee qabu tokko barachuun barbaachisaa ta'a waan ta'eef. Egaa ani gaafan barumsa gara barsiisu wantoota tokko akkan biran naannofne kallattiidhaan akkan dubbadhu macaafa qulqulluu dubbachuudhaaf yookaan barsiisuudhaaf fuulaa fuula akkan dubbadhu akkasin beektanii sirriidhumatti macaafa keessan akkasin ilaaltan hin barbaada. Saayikooloojii irraa isinitti himu, oduu namaa irraa isinitti himu, macaafa qulqulluu isin dubbifattan irraan isinitti hima. Kanaaf macaafa qulqulluu keessan akkasin ilaaltanin isin jajjabeessa. Kanaaf bara dhumaa kana afaan teoloojiitiin iskaatos, afaan Giriikii iskaatos jedhamu irraati kan dhufe yeroo ta'u, iskaatosiin kun waa'ee baraa kan barsiisuu fi bara kan lakkaa'u yookaan lakkoofsa baraa kan nutti himudha jechuudha iskaatosiin. Kanaaf osoo waa'ee dhuma baraa hin bariin kutaa baraa beekuu danda'u qabna. Kutaan baraa maal fakkaata? Kutaan baraa maal fakkaata? Namni tokko barumsa baratee fixe gaafa jennu kutaa tokkorraa ka'e yookaan keejii irraa ka'e. Keejii ka'ee gireed 1 gale. Gireed 1 gara gireed 2 deeme. First cycle xumuru second cycle itti deeme. 5 up to 8 sa jedhamu sana jechuudha. 5 6 7 8 xumure 9 10 11 12 xumure. Ilaa kana keessa utuun darbin yuunivarsiitiin naquu kooleejiin naqu. First degree graduate godhe, second degree graduate godhe, third degree graduate godhe. Lafa dhaquun qabu isa booda fixeera. Isa booda barumsicha waan fixeef maal ta'a? Eebbatu isa eega jechuudha. Eebbifamuutu isa eega. Barumsicha waan fixeef gonfoo mataarra kaawwatanii harki rukutamuuf baga geesse baga gammadde yeroo ittiin jedhamutu ga'a jechuudha. Yeroon isaa yeroo akkasiiti. Osoo jalqaba hin argin dhumin argamu kutaa qaba jechuudha. Kutaa humti nu ittiin badhaafamu ittiin nuyi fixneerra jennu. Barris kutaa qaba. Kutaatti jalqabe qaba. Kutaatti xumuramu qaba. Kutaan jalqaba seera uumamaa keessatti Addaamiif waan keessa turanii fi kutaan baraa isaan keessa turaniif kutaa baraa Abeelfaa Qaayilfaa keessa jiraachaa turan garaagara. Kutaa baraa Abeeliif Qaayil keessa jiraatanii fi kutaa baraa Nohifaa keessa jiraatan garaagara. Kutaa baraa Abrahaamfaa keessa jiraatan garaagara. Kutaa baraan raajonni keessa jiraatanii nuyi keessa jiraanne garaagara. Kanaaf waa'ee kutaa baraa beekuu danda'uu qabna waan ta'eef. Kanaaf iyyuu kutaa baraa gaafa laallu akkaataa macaafa qulqulluutti kutaa baraa iddoo 7tti qoonnee laalla. Kutaa baraa iddoo 7tti qoonnee laalla. Iddoo 7tti jechuudha. Kutaa baraa. Isa tokkoffaa kutaa baraa inni tokkoffaa bara qulqullummaa jedhama. የቅድስና ዘመን ነው የሚባለው። ኩታ በራ bara qulqullummaa jedhama. Barri qulqullummaa jalqabisaan beekamu ture. Garuu xumurri isaa eessarra ture? Seera uumamaa boqonnaa 3 guyyaa gaafa Addaamiif Hewaan kufanirra ture. Guyyaa gaafa Addaamiif Hewaan seexana sana dhaga'anii bineensicha dhaga'anii dubbicharraa kaatanii barri qulqullummaa xumurame. Bara cubbuun hin jirre ture barri qulqullummaa. Barri qulqullummaa bara cubbuun hin jirre ture. Kan namni duumessa ayyaana Waaqayyoo qofa uffatee jannata Eden keessa jiraachaa ture. Carqiin bara hin jirre, cubbuun bara hin jirre, xuraa'ummaan bara hin jirre, jallinni bara hin jirre, Waaqayyo irratti ka'uun bara hin jirre, Waaqayyoon arrabsuun bara hin jirre, Waaqayyoon mormuun bara hin jirre, jallinni bara lafarra hin jirre. Bara qulqullummaa jedhama ture. Kutaan baraa inni bara qulqullummaa jedhamu kun gaafa Addaamiif Hewaan ija mukaa isa irraa ittifaman isa irraa dhowwaman sana nyaatan raawwate. Gaafa sana kutaa bara qulqullummaa inni jedhamu sun raawwate. Bara kana keessa cubbuun hin turre siniin jedheera. Namniif Waaqayyoos ijaan wal arganii waliin haasa'u turan. Bara qulqullummaa kana keessa namni Waaqayyoo wajjin ijaan wal argee haasa'a. Isa boodadha. Barri qulqullummaa gaafa xumuramuudha. Namni Waaqayyoon argee hin du'a jedhamee kan caafame. Namni Waaqayyoon argee hin du'a kan jedhame.
qulqullummaa waan hin jirreef qulqullummaatti waaqayyo dura dhaabatu waan hin qabneef qulqullummaatti waaqayyo dura dhaabatu waan hin qabneef kanaaf namni waaqayyoon arge maal ta'a hin du'aa jedhameeti kan inni dubbatame. Kanaaf asumaan waan isinitti himuu barbaadu namoonni baay'een akkuma isiniin jedhe wantoota baay'ee keessumaa warra pheenxee yookaan pirootestaantii biratti rakkoon nuyi qabnu waan hunduma isaa bineensa goonee ilaalla. Laftis nu nyaatannaa, mukis nu nyaatannaa, waan gaafa qabu nu nyaatannaa, uffanni wayii yoo akka bareedu wayii ta'e nu nyaatannaa. Waan bakka waan nuyi ofirratti moosifne hin jiru. Sababii gooftaan nurratti immoo hin jiru. Sababii gooftaa ofirratti moosisuuf fedhan qabnee fi waanuma argine ofirratti moosisaa ol declare ofirratti gochaa ol. Declare ofirratti gochaa ol. Kanarraati waan isinitti himuu barbaadu maa inni yoonaan jettanii nuyi jireenyaaf waamamneerra. Kiristoosiin qulqulloofneerra. Qulqullummaa asirratti bade kana Kiristoos deebisee nuu kenneera qulqullummaa kana. Qulqullummaa asirratti bade kana Kiristoos bara 2023 fuula dura deebisee nuu kenneera warra isatti amananiif. Deebisee nuu kenneera warra isatti amananiif qulqullummaa kana jechuudha. Kanaaf bara sana keessa bara qulqullummaa kee namni qulqullummaan isaa perfectii ture. Perfect. Purity isaa perfectii ture. በቃ ፍጹም የሆነ ቅድስና ነበረው። ፍጹም የሆነ ቅድስና ስለነበረው ከእግዚአብሔር ጋር ፊት ለፊት እየተያየ ወሊላላ ወለርጋ ሐሳ ቱሬ ዋቀዮ ወጅኒ ወሊላላ ዱበተ ቱሬ ዋቀዮ ወጅኒ ቁልቁልማን ቁልቁልማ ዋቀዮ ዱረ ሰዳቡ ቱሬ ከናፍ ኩታ በራን ጀልቀባ እኒ በረ ቁልቁልማ ጀደሙ ኩን ኩፋቲ አዳሚ ፈዋኒም ጎለባቢ isa booda kutaa baraa lammaffaatti darbarre kutaan baraa lammaffaan immoo waaqayyo mul'ate addaamiin dafqa keenya hadhu jechuurraa jalqabe yookaan bara dafqaa jedhama. Bara dafqaa jedhaman immoo bara dafqaati. Barri sun immoo bara dafqaa jedhama. Barri dafqaa kuni bara itti namni jannataa ari'atamee dafqee dafqasaa nyaachuudhaan jiraachaa ture sana bara dafqaa jedhama ture. Barri kun bara dafqaa jedhama. Barri kun bara dafqaa jedhama. Barri kutaan baraani lammaffaan gaafa namni jannata keessaa ari'ame jalqabee bara dafqaa jedhama. Barri kun immoo hamma bara Nohitti itti fufe. Barri kun immoo hamma bara Nohitti itti fufeeti bara dafqaa jedhamee waamamuu jalqabaa ture. Yookaan immoo bara dafqaa jedhamee waamamaa ture jechuudha. Amma bara Nohitti. Bara kufaatii ilma namaati jalqabee amma bara Nohitti bara dafqaa jedhameeti kan inni waamamaa ture. Inni kan biraan kutaa baraa isa sadaffaan. Kutaa baraan inni sadaffaani. Kutaa baraan inni sadaffaan jireenya ijoollee Nohi warra bishaan badiisaa raafanii kan ilaallatudha jechuudha. Isaan qofa ilaallata. Jireenya ijoollee Nohiif Nohi warra bishaan badiisaa raafan ilaallata. Kutaa baraan inni sadaffaan kun. Kutaa baraan inni sadaffaan kun. Barri kuni hamma ijaarsa gimbii Baabiloonitti adeemee xumurame. Amma ijaarsa gimbii Baabiloonitti adeeme. Kan inni adeeme. Barri kam? Barri ijoollee Nohi. Ijaarsi gimbii Baabiloon gaafa ijaaramuu jalqabu. Warri ijoolleen Nohi maaliif gargar ta'e yoonaan jettanii ijoollee Nohiif Nohi warra Waaqayyoon sodaatanii markaba hojjetatanii markaba sana seenuudhaan badiisa keessaa oolanidha. Warri amma gimbii Baabiloon hojjetan kun immoo warri gimbii Baabiloon hojjetan kun immoo isaan immoo warra kamidha? Warra kaka'umsa Naamiruutiin namicha Naamiruud jedhamu seera uumamaa boqonnaa 10 keessatti argattu namicha sana. Naamiruud jedhama. Injiinera yeroo jalqabaatiif mahandisa yookaan immoo arkitekcherii yeroo jalqabaatiif gimbii Baabiloon yaada gimbii Baabiloon fide hawaa kana gararraa humna jabaa tokkotu jira. Humna hawaa kana gararraa jiru kun yoo gadi dhufe nu balleessa waan ta'eef itti deemnee balleessina hedheeti gimbii Baabiloon asii ol ijaaruu jalqabe. Humna Waaqayyoo jechuudha. Waaqayyoon mormuun guyyaa sana jalqabe Naamiruud irraa. Itti deemnee Waaqayyoon balleessinaa jedhe. Itti adeemneeti isa hawaa kana gararraa jiru tunni dhufee nu biran ga'in balleessina dhee gimbii Baabilooniin ijaaruu jalqabe. Yaada hamaa jechuudha.
yaada hamaa, aayidiyaa hamaa, qalbii hamaa, maddi hamaan Naamruud irraa ka'e. Waa'ee Naamruud yeroo bira kan biraatti deebi'aati. Manuma Naamruud kan maatii Naamruud kana keessaa haadha isaarraa maatii isaarraa kan ka'e maatii sana keessaati waaqa biiftuu waaqa ji'aa jedhame waaqa tolfamaa uumuun kan jalqabame. Waaqa biiftuu waaqa ji'aa jedhame. Amma namoonni baay'een waaqaa baluun jedhama miti. Ammayyuu amma itti deebineerra seera uumama boqonnaa 10 achi deebi'aa jirra baay'een keenya. Baay'een keenya achi deebine amma namni baay'ee waaqa tolfamaa mana keessatti hojjetachuu jalqabeera. Waaqa tolfamaa jalqabeera. Asirratti ergaa tokkoon isinii qaba. Solomoonii haadha manaa 1,000 fuudhee jennee lallaboonni, raajonni, barsiisonni, amantoonni hundumtuu waa'ee 1,000 fuudhuu Solomoon haasofnaami. Waan tokkoon isinii jedha. Seenaa mitiin har'a immoo ati waan meeqa akka fuutee jirtu laali. Maal fa'aa fuuteerta? Haadha manaa meeqa qabda? Dhiiqii fuuteen jirtu, hinaaffaa fuuteen jirtu, jallina fuuteen jirtu, ejja fuuteen jirtu, soba fuuteen jirtu, amanamummaa dhabuu fuuteen jirtu. Haadha manoonni kanuma dhabata. Innesi ደግሞ በቤት ሞልተዋል ጉተኒሩ mana kee keessa isaan kun immoo dubartoonni xuraa'oon gaafa sana mana Solomoon guutan har'ammoo mana kee keessa bifa addaatiin guutanii jiru. Waaqayyoon kan morman, Waaqayyo kan wajjin waliin galle. Edanii barri gimbii Baabiloon kun bara salphaa isinitti hin fakkaatiin kanaaf jedheen irra dhaabadhee dubbachaa jira. Barreeffama tokko argeera namni tokko isa tokkoffaa irra nuu deebii jedheera. Barri tokkoffaan bara qulqullummaati, barri lammaffaan kutaan baraanni lammaffaan bara dafqaati, kutaan baraanni sadaffaan bara ijoollee Nohii amma bara gimbii Baabiloonitti. Gimbii Baabiloon irra jira bara ijoollee warra bara gimbii Baabiloon ijaarsa gimbii Baabiloon sana kutaa bara arfaffaa irra jira. Kutaa bara arfaffaa erga Waaqayyo ijaarsa gimbii Baabiloon karaatti hambisee booda jiru. Afaan namaa waliin makee booda jireenya namni lafarratti jiraata. Kutaan bara arfaffaa isaadha. Kutaan bara sadaffaanii bara ijoollee Nohiiti amma gimbii Baabiloonitti kan jiruudhaan isiniin jedha. Amma gimbii Baabiloonitti kan jiru. Waa'een gimbii Baabiloon kun bara keenyaa kanaa wajjiniin wanta baay'eetu wal isa fakkeessa. Wanta baay'eetu mana keenya keessaa waca. Waan baay'eetu manyitaa keenya keessatti tuulamee ijaaramee jira gimbii Baabiloon kan fakkaatu. Waan baay'ee suuqii keenya keessatti gimbii Baabiloon ta'ee jira. Waan baay'eetu sammuu keenya keessatti gimbii Baabiloon ta'ee jira. Waan baay'ee laphee keenya keessatti gimbii Baabiloon ta'ee jira. Darammasuu qaba jechuudha humna sagalee kanaati. Jijjiguu qaba jechuudha humna sagalee kanaati. የእግዚአብሔርን ቅድስና የምቃወም የእግዚአብሔርን ጽድቅን የምቃወም የክርስቶስን መሰቀሉን የመዳን ኃይሉን የምቃወም መደርመስ አለበት። ጅጅጉ ቀባ፣ ዲገሙ ቀባ። ለጴኬ ኬሳ ለጴኮ ኬሳ ቆመጥሲ የጀቹን ቀቡ ጋፈ ሰገሌ ዋቀዮ ዱበተሙ ዲገሙ ቀባ። ፋርፈና ኬሳ ግምቢን ባቢሎን ዲገሙ ቀባ። Lallaba kee kee diigamuu qaba. Kadhannaa kee keessaa diigamuu qaba. Gaa'ila kee keessaa diigamuu qaba. Tajaajila kee keessaa diigamuu qaba. Tootaali. Kutaan baraan inni arfaffaan immoo erga gimbiin Baabiloon diigamee waaqni isaan olitti adeemanii hin lolleedhan sun diigamee afaan namaa waliin makamee kana godhi kan biraa fida. Muka fidi, dhagaa fidi, muka fida, bishaan fidi, dhoqqee fida. Akkasittiin afaanni wal makamee deebi'ee hojiin isaanii milkaa'ina dhabe. Barri kuni hamma waamamuu Abrahaamitti ture. Barri anamma isiniin jedhu kun hubadhaa. Barri inni kutaan baraanni tokkoffaan bara qulqullummaan ni jedhamu uumama boqonnaa tokkooti hanga seera uumamaa boqonnaa 3 itti fufe. 3 lakkoofsa 9. Barri dafqaa immoo kutaan baraani lammaffaa barri dafqaa immoo seera uumamaa boqonnaa 3 dhumarraa kaasee
hanga seera uumamaa boqonnaa sagaliitti itti fufanni immoo amma seera uumamaa boqonnaa sagaliitti itti fufa. Bara ijoollee noyi. Boqonnaa 11 ofitti dabalata barri ijoollee noyi. Gimbii Baabiloon jechuudha. Ofitti dabalata. Kutaan baraa inni shanaffaan eessarraa jalqabaa seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa jalqaba. Kutaan baraa inni shanaffaan. Kutaan baraa inni arfaffaan boqonnaa 10. Kutaan baraa inni arfaffaan boqonnaa 10dha. Kutaan baraa inni shanaffaan seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa jalqaba. Eessatti xumurama? Amma wangeela Maatiyos boqonnaa 1tti kutaa baraa inni shanaffaan itti fufa. Kutaan baraa inni shanaffaan bara isa kamidha jettan jireenya Abrahaamiif ijoollee isaati. Jireenya Abrahaamiif ijoollee isaa. Akkas jechuun Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob jennaami. Isa boodoo Waaqa Daawit, Waaqa raajotaa, Waaqa abbootaa, Waaqa ergamootaa jenna. Beekitanii garuu kallattiidhaan Waaqayyo kan inni anaan akkas jedhaan waama jedhe. Luqqisiisaa yoon deemee isin ilaalte yeroo dheeraan isin duraa fudhadhu. Waaqayyo maal jedheera? Ani Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa abboota keessaniiti. Waaqayyo ofii isaati. Argitanii? Waaqayyo kutaa baraa isa shanaffaa kana seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo maal jedhe? Abrahaam jedheen yennaan sanyii kee keessaa, maatii kee keessaa, qomoo kee keessaa ba'i gara biyya si agarsiisu dhaqi. Kutaa baraa isa shanaffaa jalqabe jechuudha. Kutaa baraa isa shanaffaa jalqabe. Barri kun bara Abrahaam jiraate, bara Yisihaaq jiraate, bara Yaaqoob jiraate, bara Musee, bara kan ergamootaa, bara kan raajotaa, argitanii bara abbootii, bara macaafa seenaa, bara macaafa walaloo, bara major prophet, bara minor prophet. Kanneen kana hundumaa of keessatti kan qabatu bara jireenya Abrahaamiif ijoollee isaati. Kutaan baraan inni ja'affaan bara kakuu haaraati. Bara kakuu haaraa. Bara kakuu haaraati. Kutaa baraan inni ja'affaan bara kakuu haaraati. Barri kakuu haaraa bara araaraati. Bara itti misraachoo wangeelaa lallabamu ilaa amma bara amma nuyi keessa jirru kana. Bara namma isinitti lallabaa jiru kana, bara isin lallabaa jirtan kana. Bara isin haasa'aa jirtan kana, bara isin faarfachaa jirtan, bara isin barsiisaa jirtan, bara isin Yesuus Kiristoos gooftaadha hin fayyisa. Yesuus Kiristoos hin malee karaan hin jiru, dhugaan hin jiru, jireenyi hin jiru. Bara isin jechaa jirtan kuni kutaa baraa isa ja'affaadha. Kutaa baraa isa ja'affaadha. Kutaa baraa isa ja'affaadha. Bara araaraati. Amma markabichi banamaadha. Markaba Nohiitu cufame malee markabinni kan Waaqayyoo banaadha. Markabinni kan Yesuus banaadha. Markabi cufame markaba Nohi. Markabinni kan Yesuus banaadha. Namni isatti fiigee dhaqee olitti gale in oola, du'a oola, badiisa oola, du'a bara baraa jalaa oola. Yaamaltaal ከዘላለም ሞት bara akkasii jalaa oola. Kutaan baraan kun bara misraachoo wangeelaatti lallabamuudha. Bara amma keessa jirru kanadha. Barri kuni gaafa Yesuus deebi'ee dhufu xumurama. Barri kutaanii baraa inni ja'affaa kun. Kutaan baraa inni ja'affaa kun yeroo itti bara deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoos akkas jechuun second coming of Jesus Christ isa jennu jechuudha. Second coming. Yesuus hin dhufa gaafa jennu waan isin naa hubachuu qabdan. Yesuus hin dhufaadha barumsi keenya inni xumurri dubbii keenya maranaataadhaan xumurra barumsa keenya gaafa xumurru. Deebi'een dhufa Yesuus hin dhufa gaafa jennu Yesuus hin dhufa isa jalqabaatu hin taane deebi'ee hin dhufaadha. Namni deebi'ee hin dhufa jedhamu nama takkaa dhufee beekuudha. Nama takkaa dhufee beekuun deebi'ee dhufa jedhama. Nama takkaa dhufee hin beenneen yeroo jalqabaaf dhufaa jedhama. Yesuus deebi'ee dhufa takkaa dhufeera. Beekitanii takkaa dhufeera. Maal ta'ee? Hoolaa ta'ee,
maal ta'ee nama reebamu ta'ee maal ta'ee namatti tufamu ta'ee maal ta'ee nama dhiitamu ta'ee maal ta'ee nama fuula firdiitti dhiyaatu ta'ee maal ta'ee nama qalamu ta'ee maal ta'ee nama dhiitamu nama jibbamu nama murtiitti dhiyaatu ta'ee maal ta'ee nama cubbuun itti fe'amu ta'ee maal ta'ee oolaa araaraa oolaa faasika oolaa qalamee araara buusu ta'ee akka dhufeera. Amma oolaa ta'ee dhufaa no qalamuuf dhufaa lakki itti tufamaa hin danda'amu hin dhiitamaa eenyuyyuu biraan ga'u hin fannisu namni kamarkaan qabuu hin danda'u dhaddachi isaa dhaabatee isatti murteessu jira dhaddachi dura isaa dhaabachuuf jajabina qabaatu hin jiru nama warra biyya lafaa miti mootota biyya lafaa miti ergamoonni isaa iyyuu fuula isaa dura dhaabachuu hin danda'an fuula isaanii haguuggatanii dura isaa dhaabbatu nu warra isaan dhalatan warra dhiiga isaan miicate duraatu ija jabina ittiin dura isaa dhaabatu qaba. Danii kanaaf deebi'een dhufa gaafa jennu kakumoofaan Yesuus hin dhufa nuun jedha. Kakumoofaan hin dhufa nuun jedha. Kakuwaaraan immoo dhufeera nuun jedha. Deebi'ee dhufaa nuun jedha. Kakumoofaan hin dhufa jedhee nutti hima gaafa dubbistan har'umayyuu har'uma gaafa dubbiftanii hin dhufa nuun jedha kakumoofaan. Kakuwaaraan immoo dhufeera deemeera deebi'ee dhufa nuun jedha. Waan sadii nutti hima kakuwaaraan. Be attention. Kakuwaaraan waan sadii nutti hima. Dhufeera deemeera deebi'ee dhufa nuun jedha kakuwaaraan. Kakumoofaan garuu hin dhufa nuun jedha. Waa'ee deemuu isaatii nutti himu. Waa'ee deebi'ee dhufuu isaatii nutti himu. Kakumoofaan. Kakuwaaraan garuu isa kana nu barsiisa. So kutaa baraan ja'affaan kuni bara Yesuus deebi'ee dhufu yookaan second coming of Christ irratti kutaan baraa inni ja'affaa kun xumurama. Bara kana maaltu ta'a? Balballi araaraa hin cufama yeroo sanatti. Kiristoos mul'atee jennaan balballi araaraa maal ta'a hin cufama. Erga Kiristoos mul'ate wayyoo hin dhufan seenee man hin dhufee bakka erganni hin dhufe ta'ee immoo ka'een isaa amana. Erganni hin dhufe ta'ee anoo dhugaadhaan seenee bakka ka'een gooftaa godhadha. Aychaalam. Gisee aawun tasaphaa. Yericha amma kennameera. Yeroon fayyinaa amma. Yeroon araaraa amma. Yeroon deebi'uu amma. Yeroon dhugaa sana beekuu amma. Yeroon qajeelummaa Kiristoosiin dhufe sanatti walii galuu amma. Kiristoos kutaan baraan ja'affaa kun xumuramee dhufaatiin hoolichaa welcome Dr. Abraham. Dhufaatiin hoolichaa yoo mul'ate dhufaatiin hoolichaa yoo argame Yesuus macha ergamoota isaa qulqulloota isaa wajjin gaafa inni deebi'ee dhufu የምህረት በር ይዘጋል። የንስሐ ጊዜ የለም። ጌታን ይቀበላለሁ የምንልበት ጊዜ የለም። ምክንያቱም የምህረት በር ተዘጋ። ክርስቶስ ተገለጠ። ሃሌሉያ አሜን አሜን። ወሪ ቀጀሎኒ ገረ ሞቱማ ዋቀዮ የሮኒ ሙላቱ ቀን ወሪ ቀጀሎኒ ወሪ ክርስቶስን ቀጀሉማ አርገተን ወሪ ዘመናኒ ቀጀሉማ አርገተን ገረ ሞቱማ ዋቀዮ ወሪ ጀልኦኒ አሞ ገራ አደባ ባራባራ የሮሳን ነቀን አጀቹዳ ኩታን በራይኒ ዱማ ወሪ ቀጀሎኒ ገረ ጅሬኛ ባራባራ ወሪ ጀሎኒ ገራ አደባ ባራባራ ዘን ኩታ በራይ ሰቶርበፋት ይትፉፋ ኩታን በራይ ni torbafan ammammaatti waan dubbadde naa hubadha kutaa baraa tokkoffaadha kaasee amma ja'affaatti gaafa dubbaddu kutaan baraa tokkoffaa bara qulqullummaa jedhama amma bara addaamiif amma guyyaa gaafa addaamiif waan isa waaqayyo dhowwe raawwatanii kufaniitti xumurame kutaan baraa ni lammaffaan bara dafqaan ni jedhamu sun inni immoo namni jannata keessa ari'atamuudha jalqabee bari dafqaa sun jannata keessa ari'amuudha jalqabee amma bara Nohiitti itti fufe kutaan baraa inni sadaffaan immoo bara ijoollee Nohii amma ijaarsa gimbii Baabiloonitti itti fufe kutaan baraa inni arfaffaa immoo erga waaqayyo ijaarsa gimbii Baabiloon diigee afaan namaa walitti makee booda
amma waamamu Abrahaamitti itti fufe. Waamamuun Abrahaamoo kutaan bara arfaffaa maal ta'e? Kutaan bara shanaffaa maal ta'e? Bara Abrahaamiif ijoollee Abrahaam irraati amma gaafa Masiihichi dhufee dhalateetti itti fufe. Masiihin dhalannaan kutaan bara inni shanaffaan xumurame. Masiihin dhalachuudhaan kutaa bara ja'affaatu jalqabe. Kutaan bara inni ja'affaan Masiihii dhalachuu of keessaa qaba. Masiihicha ajjeefamuu of keessaa qaba. Masiihichi awwaalamuu of keessaa qaba. Masiihichi du'aa ka'uu of keessaa qaba. Masiihichi deebi'ee utuu iji bartootaa ilaaluu gara Waaqaatti ol ba'uu of keessaa qaba. Kutaan baraan inni ja'affaan kana of keessaa akkuma qabu deebi'ee dhufuusaas of keessaa qaba. Attamitti kutaan baraan inni ja'affaa kuni bara araaraa kakuu araaraa jalqabee Masiihichi dhalachuurraa jalqabee amma deebi'ee dhufuusaatti itti fufa. Deebi'ee dhufuurratti xumurama. Deebi'ee dhufuurratti xumurama. Kutaan baraa torbaffaan garuu kutaan baraa torbaffaan jalqaba qabaa xumuran qabu. Simun jalqaba qabaa xumuran qabu. Because it is eternity. Eternity bara baraa isa jenna. Bara baraa ዘላለማዊ yani ዘላለም kan jedhamu አንዲን ቀቡ ሺን ቀቡ ኳድሪሊየኒን ፔንታሊየሚን ይገለ ሴክዚሊየኒን ዋለኮፍኑን ቀሙ ለኮብሰይን ቀቡ ኩታን በራኒ ቶርባፋን ጀልቀበ ቀቡ ኡሙራን ቀቡ ጀልቀቢሳ ክርስቶስ ኢየሱስ ዱፌ warra kan saatii fudhatee warra jalloota gara abidda bara baraatti erguu isaatiin itti fufa. Qajeelonni gara jireenya bara baraa seenu gaafa jedhamu kutaa baraasa torbaffaa sana jalqabu jechuudha. Kutaa baraanni torbaffaan jalqaba qabaa dhuman qabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isin keessaa namni tokko illee jireenya kanaan ala hin ta'in. Kutaan baraa inni ja'affaani bara araaraati jenneerraa, bara qalbii diddiirrannaati jenneerraa, bara labsii wangeelaati jenneerraa. Kanaaf iyyuu egaa waa'ee labsii wangeelaa kutaa baraa isa amma keessa jirru kanatti adaraa nutti kenname kutaa itti aanu keessatti kan waliin ilaallu immoo itti fufna waan ta'eef. Kutaa baraa isa ja'affaa kana keessatti labsii wangeelaa amma kaleeksiin kan rakkisaa jiru adaraa kutaa baraa ja'affaa keessa jirudha. Anaan kan rakkisaa jiru adaraa kutaa baraa ja'affaa keessa jirudha. Isin warra dana jirtan kana teessaa jiru adaraa kutaa baraa isa ja'affaa keessa jirutu akka nuti dhimminee sagalicha dubbifannu akka nuti dhimminee dhugaa sana dhugaa baanu nu godha. Kutaa baraa isa ja'affaa keessatti adaraa nutti kenname. Gooftaan gosi naa eebbisu. Warri toora sooshaal miidiyaa feesbuuk irra jirtan, yuutuub irra jirtan cal jettanii taa'uu keessan irraa yoo sheerii gootan natti tola. Yoo sheerii gootan natti tola. Ala kan jiran keessa kan jiran hundumaatti yoo sheerii gootan natti tola. Giruuppii teelegiraamii adda addaarra yoo liinkii isaa fuutanii keessan natti tola kan feesbuukii illee jechuudha. Namoonni hedduun yoo dhagaan natti tola. Wantoonni amma dubbadhe kun hundi isaanii barumsa dheeraadha. Daqiiqaan hedduu fayyadamneerra amma daqiiqaa hedduus dhageenyeerra. Egaa waa'ee kanaa erga dubbanne kutaa baraa erga dubbanne waa'ee bara dhumaatiif bu'uura macaafa qulqulluu beekuu danda'uu qabna. Namni tokko kitaabi tokko jira nama akkamii akka inni ta'e nama sana detail godheellee xiqqoo qoradheera baay'ee isaatti hin taane Androomeedaa kan jedhu kitaabi wayii jira. Namni akkumatti dhufetti waa'ee bara dhumaa kanaa yitarrikaan inololeessa hololeessuu beektumi inololeessa hololeessuu walaleessuun beektodhe yaada afaan Oromoo hololeessuu walaleessuu inololeessa namni waanumatti dhufe hin dubbata hin barreessa inaasaa namni tokko akka nama shiishaa isaa beeka'eetti aayidiyaa mataa isaatii waanuma hin jirre wajjin walitti rukutee wangeelaa wajjin walitti dhuu barbaada. Mammaaksi safaraa ragaa wangeelaa ta'uu hin danda'u. Dhugaa wangeelaa ta'uu hin danda'u.
Macaafni gaafa nutti himu warra mammaaksa baay'isan irraa fagaadhu. Madirakiin keenya bara kanaa madirakii mammaaksaati. Sabni kun saba mammaaksatti goreedha dhugaa dhiisee. Dhaloonni ammaa dhaloota mammaaksatti goreedha dhugaa dhiisee. Dhaloota koomeediiti. Dhaloota koomeediiti. Dhaloota koomeediiti dhaloonni bara si'anaa. Koomeedii malee macaaf gurra isaatti galuu hin jaallatu. Gurri isaa wangeela dhaga'uu hin jaallatu. Iji isaa wangeela laaluu hin jaallatu. Jilbi isaa jilbeenfachuu hin jaallatu. Dhaloota koomeedii. Dhaloota waan argate har'a nyaatee fixee du'uu barbaada. Dhaloota bori hin qabne. Dhaloota bori hin qabne. Mee sirriitti na dhaggeeffadhaa bilis maaloo. Dhaloota maal hin qabne dhaloota bori hin qabne. Har'a qofa laalaa. Har'a irra taa'ee immoo gaafa gaafattan akkasidha. Asuma keessaa amma asuma keessa jirtu baay'isee wayi. Asuma keessa jirtu amatoos keessaatii imma akkam tajaajilli weedhan dhiisii abbee tajaajilli dura fe. Dura fe. Dura fe. Kiristaanummaan dura fe. Jireenyi dura fe. Dudduuba achi sadhiisanii dhufan dudda duuba achi garas bara darbe bara kaan waggaa 10 dura waggaa 15 dura waggaa 20 dura isa ture dura fe. Kiristaanummaan dura fe. Faarfannaan dura fe. Lallabi dura fe. Raajiin dura fe. Abee yaa Waaqayyo. Jarri kun akka isaan seexanarraa dhalatanii jiran beektu. Luboota sitti fakkaatu, paasteroota sitti fakkaatu, raajota sitti fakkaatu, wangeelaawwota sitti fakkaatu, faarfattoota sitti fakkaatu, amantoota sitti fakkaatu malee seexanichi koo proses isaan godheera. Proses dixaaniiru. Sanyiitti facaafateera seexanni. Maal yoonaan jettan seexanni bori hin qabu kaleessa malee. Kan seexanaa haasa'u. Seexanni kaleessa qaba malee bori hin qabu. Seexanni bori hin jaallatu kaleessa jaallata. Nami keenya kiristaanonni keenya kaleessa jaallatu. Bori hin jaallatan. Bor akkam yoo jedhan abdii maalii jiraa siin jedhu. Seexannis abdii hin qabu bor. Seexanni waa inni bor hin jaallanne beektu. Waa inni kaleessa jaallatu beektu. Seexanni kaleessa waa inni jaallatuu fi macaafa Isaayyaas boqonnaa 14 dhaqaa dubbisaa. Macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 28 dhaqaa dubbisaa. Akka bakkalchaa kan ibsu ture. Kaleessa. Ilma ganamaa ture. Kaleessa. Hangafa ergamootaa ture. Kaleessa. Qulqulluu ture. Kaleessa. Jireenya qaba ture. Kaleessa. Boroo abidda dhaqa. Boroo salphina dhaqa. Boroo du'a bara baraa dhaqa. Boroo gadda bara baraatti gal. Kanaaf seexanni bor hin jaallatu kaleessa malee. Warra seexanni kun poses godhe waa'ee kaleessa haasa'u malee waa'ee borii haasa'an. Akkam abdiin jiraa bori yoo jette maal abdii maalii jira bakka an keenya dhumeeraaf raawwateera. Eegde an keenya raawwateera maal raawwateera ndee maa jechuudha. Sichi moo dhuguma tajaajillee nama taana. Dhuguma nagannee nama taana. Dhuguma qonnee nama taana. Dhuguma jiraanna jettanii yaaddu. Sichi moo yooma gooftaan dafee nu qaqqabe malee. Maal si qaqqaba re'aa too gara sitti haftee jirta. Eeyyatti si qaqqaba. Gooftaan duubatti hin beeku. Baay'isee wayi gooftaan duubatti hin deebi'u beektuni duratti. Akka jedhee saba Israa'eliin Museedhaan akka jedhe yaa Musee dheeneenna sabni kun taa'ee bo'aa jira. Lafanni taa'ee bo'u ka'aa deemaa jedhiin jedheen. Ka'aa deemaa jedhiin. Maayinaan dura keessa nan jira ka'aa deemaa jedhiin. Duratti adeemaa jedhiin. Teessaniin boo'inaa duratti adeemaa jedhiin. Warra ka'an wajjin jira Waaqayyo. Warra bor abdiin jira jedhanii wajjin jira Waaqayyo. Argitee? Bara keenya keessa amma namni hundumtinuu maqaa raajii qaba. False prophets ይነሳሉ ይላል አይደል እግዚአብሔር ቃል ባየነማ ራጂ ሶብዱ ረተኒ ያዲና ራጂ ሶባን መጫፍ ጀዱን ካኔ በራ ራጂ ሶብዱ መንደራት ከነማ ብያ ተራመሳጅ ካን ሰፈራ ነማ ከኒ ሰፈራቲ ነማ ሽሮኛቹ ፈዴ ሶቡኒ ወልዳንቲ ቀምቱ nama bayyaanati jijjiiruu bayyaanati irraa gara ibsitti buddeensaa geeddaru fedhee nama sobuuni waldaan raafamtu gaba raajiin sobaa sun ka'ee attama taatu. Nami galaana argeen beenne coree baqata inni Oromoon jedhu isa kana. Wangeelli yoo si keessa hin jirre wanti sin ariine hin jiru. Wangeelli yoo si keessa hin jirre wanti hundumtuu sitti dukkanaadha. Ifti wangeela keessa jira. Dhugaa wangeela keessa jira. Jireenya wangeela keessa jira. Abdiin wangeela keessa jira. Because abdiin nama hilleeyyaasisudha. Sagalee Waaqayyo. Tasfaa hangata as daffaa milaal.
የኛ ተስፋ ደግሞ የምንቆጥረው ብር አይደለም፣ የምንቆጥረው ዶላር አይደለም፣ ያከማቸነው ገንዘብ አይደለም፣ ዘመዴ ነው የምንለው ዘመድ አይደለም፣ ሰው አይደለም፣ ባለስልጣን አይደለም፣ የገነባነው ህንፃ አይደለም። የኛ ተስፋ የሚመጣው ክርስቶስ ነው። የኛ ተስፋ ዳግም ሊገለጥ ያለው ክርስቶስ ነው። አሜን። ሪትረግ ይፈዳ ፕሊዝ ዋው ኤብፈማ ጉፍታን ዝና አይብስ ባየ ከስኒ ሰገሌ ዋቀዮራፍ ጃላላ ቀብደነነ መና ገሩ አሪ ጋፈ ዋይ ዱፋቲ ጎፍታ ዱበዱ ከምሰስ ሚቲ ሚረስ ሚቲ አናከሱመት ዱበዳ እሺ አከሱማ ዋንቴ ፊዚካሊ ሮና አርግተን ይሞ ጉርባን ኩን ተበታይቱ ባየዋና ይናሶብኔ በከነ መስራ አሰው ለፈተ ዋንቴ nuti tabbata gurbaan kun inaan jettu waan ta'eef sagalee waaqayyoo gaafan isinitti hunarraa dhaggeeffadha. Beessa godhaati. በክርስቶስ ደም የተገዛችሁት ክርስቶስ ኢገ ክርስቶስን kan bitamtan qulqulloonni ajeelonni ሃሌሉያ የአድራሻ ለውጥ የሆነላችሁ ይጅራን iddoo warri isinii ta'e Kiristoos. Jijjiirraan jireenyaa warri isinii ta'e Kiristoosiin baga gammaddan. Inni isin jijjiire, inni isin amantan, inni isin eegaa jirtan deebi'ee dhufa. Kanaaf waa'ee bara dhumaa gaafa barattan, gaafa dhageessan yuutuubii dhageessanii, feesbuukii irraa dhageessanii, matsaafota namni utuma karaa deemuu barreesse dubbistanii sammuun Porchis in Taiwan Baradumatif. Barriduma Ugan Jirola much Avnaka Jedu. Toko Sadafan much Avakulu Kenya one tota Garafula Rati and Batawan Taif. Why Baragaradumatif? Profesi Kumasateti or Tan to Batami. Profesi Kana Tokola Masadi Afurgenela Count Dendenu. Yerosas in Kabu. Profesi Kumasateti or Tan to Batami. Profesi Kumasateti or Tan to Bataman Sanakesadi. Around kumaja ol kantaan tumuramaniru amma ilqootunu aftejirti shen aftejirtu staajirti taan jirru male ofirra rafne jirra male akkeedu sagale waaqayyo ati yaa isa raftu dammaqi warra du'an keessaa kai Christos siif ibsaa jedha. Sleeper awake, rise from the dead, in the Christ will shine on you. Sagale waaqaa tokkanatti dubbata. Hay ofirra rafin obboleessa keerra rafin obboleettii keerra rafin Mati kerra rabin, jirenya kerra rabin, umuri kerra rabin, galgala kerra rabin, ay dammak, yerootti waaqayyo si waamu owwaatti, yerootti kai siin jedhu kai, yerootti jiraadhu siin jedhu kanatti jiraadhu kai, dhugaa dubbadhu, dhugaan nama jiraachisa, dhugaan nama jiraachisa. Oromoon dhugaan ilmoo waaqaati dhabni, dhugaan nama jiraachisa. Dhugumaayyuu dhugaan ilmoo waaqaati. Dhugaan Yesuus waan ta'eef, Yesuus immoo ilma waaqaati. Dhugaan ilma waaqaati erga jedhamee Yesuus ilma waaqaati, dhugaa Yesuus. Kanaaf macaafi isin arga jiru macaafi mana keessan keessa jirutti walii galaa jirtu. Adaraa keessan jiinsii qabduma macaafa qabdu mana waaqayyoof jedhaati. Mee warri Facebook irra kan jirtan, YouTube irra kan jirtan, Zoom kanarra kan jirtan of ilaalaa galgala kan jiinsii qabdumoo macaafa qulqulluu qabdu. Shamuzi kuma shani imbita jirtu moo macaafa qulqulluu kuma tokko imbitachaa jirtu. Eeshi qulfi uffata keessanii sirreeffattanii ka'uuf ganama ribaa kaatu moo macaafa dubbisuuf kaatu ganama. Dhiirri keenya si'ana amma Heroodis bara kana bifa jijjiirrate dhiira fixeera. Heroodis bara Yesuus dhalate ijoollee waggaa lamaa walitti qabaati hin aqalamtu jedhanii bara kana bifa jijjiirrate Heroodis dhiira fixeera. Heroodis dhiira akkamitti fixee onaan jettanii bara kana dhiirri hundumtuu Kiristoosiif jilbeenfata utuu hin taane dubartiif jilbeenfata. Hundumtuu. Dhiise bakka yoo manna kee jilbeenfadhaaf laa ishee kamiifan jilbeenfadha laa ishee biyya kamiifan jilbeenfadha laata ishee waldaa kamiifan jilbeenfadha laata. Wandimee wuxaa
ውጣ፣ ነፃ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። በባርነት ቀንበር ውስጥ ነህ። ዛሬም ተመልሰህ ወደ ባርነት ቀንበር ገብተሃል። ዋንጆ ገርቡማ ጀለገልቴ ታበይ ጀላ ጎፍታናፍ ጅልቤንፈድ ይሶብዳ ዱጋadha ይሶብዳቲ ቆጡ ዱጋatti deebii dhugaaf jilbeenfadhu. Nama jilbeenfatee daqiiqaa tokko waldaa keetti mitiiti mana isaatti nama jilbeenfatee hin beekne dhaabarii namni bakkeedhaati walii jilbeenfachaa oolu namaa jilbeenfachaa kan oolu. Jilbi kee mana keessatti jilbeenfannaa habaru waldaa keetti jilbeenfannaa habaru silaa waldaa keetti illee maal jilbeenfattaa iyyuu miti malee. Waldaa kee zillalaan hin jiru taanaan waldaan diilallaa adasiif. Barri dhumaa baay'isee wayi milikkiti bara dhumaa tokkichisa. Milikkita bara dhumaa keessaa tokko sima mataa kee akka ta'e beekuun barbaachisaa ta'a. The first you are the sign of in the time. Mallattoo bara dhumaati ati iyyuu atumti mataan kee mallattoo bara dhumaati. Maal ta'uu keen jilbi kee lafa jilbeenfachuu diduu isaan. Jilbi kee gooftaaf jilbeenfachuu diduu isaan mallattoon bara dhumaas mataa kee tokko. Jilbuun dumtuu gooftichaaf hin jilbeenfataadha. Bara jilbuun dumtuu gooftichaaf hin jilbeenfataadha. Muttati immoo jilba kee saqqaltee mukarra geessee soofaarra geessee ciiftaa. Kanatti jilbeenfattu dubartiif. Waaqayyo isaan eebbisu obboloota shamarranii waaqatu bara fide. Jilbeenfatani. Macaafi qulqulluun waa'ee bara dhumaa giddu galeessaa kan nutti haasa'u tokko sadaffaan macaafa qulqulluu keenyaa waan gara fuula duraati kan guutameedhaan isiniin jedha. Raajota waa'ee gara fuula duraa dubbatanii of keessatti qabatee kan jirudha. Of keessatti qabatee kan jirudha. Yaada ijoo waa'ee bara dhumaa fi wanto tokko isinitti dubbadhee tan kanarraa xumura. Yoo baay'ates yaa'u hin dhangalaaftu waan ta'eef. Nagaamaa hin haataan. Haataan asinaaquu isin argaan jira. Nagaamaa ganna. Thank you. Thank you. Tarii connectionin koo yoo na qabee dheeta shakkeetani. Gooftaan isin haa eebbisu. Yaada ijoo waa'ee bara dhumaa gaafa laallu akkuma sila dubbadhee yaadi ijoon isaa kakuu moofaanii Kiristoos akka dhufuuf jiru dubbataa. Kakuun haaraan immoo Kiristoos akka dhufee akka deeme lammata deebi'ee akka dhufu dubbataa. Kiristoos fooniin dhufuun isaa jalqabuma fooniin dhufee mul'achuun isaa iyyuu immoo milikkita bara dhumaa ta'uu isaa beekuun barbaachisaa ta'a. Qorontos isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 11 mi'a dubbisu laa akkasedha. Qorontoo isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irraati sagalee Waaqayyoo akkana jedhee dubbata. Wanti kun hundinuu warra kaan qoqqobachuudhaaf isaanitti dhufe. Nuyi warra dhumni barichaa irra ga'eef immoo barumsa akka nuuf ta'uuf caafame jedha. Nu warra dhumni barichaa irra ga'eef barumsa akka nuu ta'uuf caafame. Warra kanaan dura dhumaniif garuu warra kan biraa qoqqobachuudhaaf ta'e jedha. Warra lubbuun hafan qoqqobachuudhaaf ta'e jedha. Qoqqobachuuf ta'e. Nu warra dhumni baraa irra ga'eef immoo barumsa akka nuu ta'uuf jedha. Kanaaf waa'ee dhuma baraa baranna. Kanaaf waa'ee dhuma baraa baranna. Kanaaf waa'ee dhuma baraa baranna waan ta'eef kanaaf nuuf caafame macaafi qulqulluun. Deebi'ee dhufuun Kiristoosii ta'ii bara dhumaa isa gara fuula duraati. Deebi'ee dhufuun isaa isa gara fuula duraati. Fooniin mul'achuun isaa inni jalqabaa immoo mallattoo dhufaatii isaa yookaan mallattoo dhuma baraa isa jalqabaati. Namoonni baay'een jaarraa 21ffaan kun yookaan immoo bara kana waan waraanni baay'atee fi waan rakkinni baay'atee fi waan beelli baay'atee fi waan wal duratti ka'uun baay'atee fi waan jibbi baay'atee fi waan wal ajjeesuun baay'atee fi waan wantoonni garaagaraa addunyaa kana irratti mul'atan kun wantoonni jibbisiisoon garaagaraa kun waa'een LGBTIQ warri jedhamanii waa'een geeyii waa'een leesbiyaanii kun waan biyya lafaa kana irratti baay'atee fi Itoophiyaa dhufee waan galeef nama hundumtuu barri kun bara dhumaati. Barri kuni barri dhumaa bara kana jalqabe miti. Barri dhumaa baraan dhaladhe baratti dhalatte jalqabe miti. Barri dhumaa bara Yesuus Kiristoos foon uffatee gara biyya lafaa kanaa dhufe jalqabe. Barri dhumaa bara kana jalqabe miti.
ክርስቶስም ጢፎን ፈቴ ሙላቹን ሳ ምልክተ በራዱማ ጋፉማ ዱፌ ሆጂ ሳ ጀልቀበ ኢየሱስ ማል ጀደ የሪች ጡሙራሜራ የሪች ጡሙራሜራ በቃ ጡሜራ የሪች በሪች ጡሜራ ከናው ኢኒ የሮ ሰነ በሪች ጡሜራ ረገየቲ አናፈት ሞርካ ወርኩነ አይ ለክ በሪቻቻ ዴቢፍኑ አይቻልም አጭ ዴቢሱ እንደንዴ ጳውሎስ ጸሎተ ክርስቶስ ቦደ በረጃተሚ ሸኒቲ ጸሎተ ክርስቶስ ቦደ በረ ሶዶሚ ቶኮ ኬሳ ሶዶሚ ቶኮ አንገ ሶዶሚ ሸን ማን ከነ ኬሳ ጳውሎስ የሪቺ ዲዮዳ ጉይቺስ ኡሜራ ኢየሱስ ዱፉ በልበላ ዱራ ጋኤራ ጀደ ኤርገኑት ሜ ቦዳ በረኩመ ለማፍ ዲደሚ አፍሩ ጌሴ አጭ ዴቢያ እቴያዳ የሮሰነ በልበላ ዱራ ጋኤራ ታና ነመ የሰጅራቴ ያድ የሰጅራይስ ዱፌራ በልበላ ዱራ ጋኤራ በደጅ ነው ያለው ዛሬስ የት ነው ያለው የት ደርሷል አከሚት ጅራኑ የሰጅራንሞ ከናፍ ዴቢዬ ዱፉን ኢሳ ኢኒ ለመጣ ሱኒ ታቴ ገረ ፉለ ዱራት ዋን ተኤፊ ሰበብን ኢሳስ በሪ ወልዳ አመዩ ዋን እንጡሙራሚኒ ፊዳ በሪ ኩን በራ ወልዳ ጀደማ በሪ ኩን በራ ወልዳት ገረ ፉለ ዱራት ኢኒላላ በራ ወልዳ ጀደማ በሪ ኩን በራ ወልዳ ኬሳ ቁልቁሎኒ ነሪያተሙ በራ ወልዳ ኬሳ መኒ ቁልቁሉማ ጉበቹን መነ ቁልቁሉማ ኬሳቲ ነሞኒ ገዲ ባፈመኒ አጄፈሙን ላይክ አማ ዌስት ይረት ኢስት ይረት ኖርዝ ይረት ሳውዝ ይረት አስ ኢትዮጵያ ጋባላሉ ወልዳ ኬሳ ገዲ ፉደኒ ነማ ጄሱን ነማ ቀሉን ዳንዲ ይረት ነማ ወራኑን ነማ ጨጨብሱን ሞቱማን ገራሲ ላፉ ዲሴ ነማ ወንጌላ ለለብ አቦቲ ወንጌላ ለለቦታ ወንጌላ ሆጀቶታ ወንጌላ አመንቶታ ወንጌላ ደረራ ራንገውን ሺዱን ሬቡን አጄሱን ኩኑንዱምቱ bara waldaa keessatti rakkina ta'anidha. Bara waldaa keessatti rakkina ta'anidha. Dhumi du'a foonii akkamittiin akka xumuramuni yeroo isa bira geenyuun isinitti himaa guyyaa kan biraa jechuu barbaadeetanii. Kanaaf barri nuyi amma keessa jirru bara waldaati. Barri kunis kan dhumu yeroo warri Kiristoositti amanan ol fudhataman dhuma barri waldaa. Barri kun bara waldaati yookaan kutaa baraa ja'affaadha. Kutaan baraa ja'affaa yookaan barri waldaa kun warri Kiristoositti amanan gaafa ol fudhataman. Asuma duukaa waan tokko isinitti muge. Asuma duukaa ergaa tokko isinitti mee darba. Waldaan kiristaanaa ol butamuu waldaa kiristaanaa jennee namoonni hundumtuun dubbannaami. Ol butamuu waldaa kiristaanaa jechuun maal jechuudha? Dhagaa amma ijaarame ol butama. Gamoo irratti nu ijaarre ol butama. Dhagaa nuyi walirra nanne ol butama. Ayidanda. Akkas miti. Waldaa harki namaa hin ijaarin. Mana qulqullummaa harki namaa hin ijaarin. Namummaa keenya kana. Isa Kiristoos mana qulqullummaa godhatee keessa jiraachaa jiru kana. Isa keessaa lallabamaa jiru. Isa keessaa dubbatamaa jiru. Isa keessaa waaqeffatamaa jiru kanatu ol fudhatama malee addaraasha miti. Warri mina baradiin ijaartanis, warri qorqorroon ijaartanis, warra sharaa warra dhagaa jennee wal arrabsuurra, warri sharaas warri dhagaas asumatti hafaa warra Kiristoos keessa jiru ol fudhatama. Sharaanis dhagaanis ol hin ba'u. Lachanuu asumatti hafa. Amma nuyi Kiristoosiin dhiibne warra sharaa warra dhagaa jechuu dhiibne warra nagaa yoo jenne gaarii ta'a. Yes. Warra sharaa warra dhagaa dhiibne warra nagaa yoo jenne gaarii. Taasisa bakka. Warra nagaa qaban ol fudhatama malee warra dhagaan ijaarratan ol fudhataman jedhu macaafni. Hayilu yaaltasaafee onaan naan ebbe. Mammaaksa immoo naman dhugaa amanna waan ta'eef. Kanaaf sanatti ta'ee kanatti ta'ee waldaan ol fudhatamti kan jedhamu abbaate አካል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ልብ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ስለዚህ ልብህን ቀድስ፣ ከአመፃ ራስህን ቀድስ።
Jal'ina irraa of qulleessi, cubbuu irraa of qulleessi, gungumii irraa of qulleessi, arrabsoo irraa of qulleessi. Tolcha garaagaraa, xibaara garaagaraa, hammeenya garaagaraa, ejja waan garaagaraa irraa of qulleessi. ራስን ቀድስ፣ እግዚአብሔር ስልጣን ሰጥቷልና። አንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነህ። ነመ መነ ቁልቁሉማ ኮ በሌሰ ነም በሌሰ አራራን ጎዳፍ እንጂ ነመ መነ ቁልቁሉማ ኮ በሌሰ ነም በሌሰ መን ቁልቁሉማን ኩን በዴ ጀናን ወንት ወል ፍረተሙ እንጂ ኢነፈ ካንኬ ከራገመ ኬቲ ነፈ ቹራ ወልዳን ገመ ኬ ጅሩ ነፈ ወልዳን ገመ ኮ ጅሩ ፍረተማ ቹ ዮካ ወልዳን ገመ ኮ ጅሩ አፈ ወልዳን ገመ ኬ ጅሩ ፍረተማ ይቹ አቀዮ ከናናፍ ሲናውሽ ወልዳ ቁልቁሉ ወልዳ ክርስቶስ ኬሰ ጅራቱ ክርስቶስ መነ ቁልቁሉማ ሳጌሰን ጅራታ ከን ጀደሙ ይጆ መነ ሰደጋኒ ጃርተን መነ ሰመጋረጃቲ በሬችተን መነ ሰምፑሊ ገጋሪ ትገልጭተን መነ ፓውሳ ገጋሪ ትገልጭተን መነ ሰሲን ካሜራ ኪያናነሲተምት መነ ካሜራ ዋቀዮ ይቆፍት ኢላሉ ደንደው ከነዳ ካሜራ ዋቀዮ ቆፍት ኢላሉ ከንደንደው ቢሬዲ ኢየሱስ ይመጣል። አሜን ይመጣል። ማራናታ የሮኑ ይትጀኑ አማ ማራናታ የሮኑ ይትጀኑ ከናፍ ተሰሎኒቄ ሰዱራ በቆና አፍሩ ለኮብሰ ኩዳ ቶርባ ማል ጀረጀረን አከሄዱ ዋይ ወሮ ባፈተኒ ጅረኒ ፊ ዋኤ ወርነን ቡድ አፎኒ ጅረኒ ዱበታ ኩዳ ሰዲ ካሴ አፍሩ ኩዳ ሰዲ ካሴ ኩዳ ሰዲ ካሴ ዱበታ ኤጋ ጋበቺቲ ሚካኤሊን አንገ በርገሞታ ረሚቲ አንገ በርገሞታ ጋ ሚካኤል ለያ ለቀማ መጫምኒ ዋንተ ኤቢ ጋበቺ ሚካኤሊ መጣፉ ፈይደ ያዳ አንገ በርገሞታ ረይ ረጋ ዙመት ያዳ እኔ ሱማት ጀ ኤን አማና ኦኬ ጨረስኩኝ እና ቀናቢ ኢኒ ጋበኒ አቡቡ ወረዱ አንቱ ዱራካ አጀ ወልፉራታም ናጀ ቀናቢ ኢየሱስ ይኑፋ ጎፍታን ጎስና አይብዙ ከናብ የሮት አኑ ዮቃን ዋኒ አሌክስ ጀሩምቤኩ ጊዱ ገሌሳ በራዱማ ከንታይ ኤኙ አከታይ ወሊ በራን ቶርባን ራዮተ ዮቃን ቶርባን ለማን ራዮተ ጊዱ ገሌሲ በራዱማ ኤኙዳ ዋቀዮ ኢስና አይብዙ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሌሳስ አርዳስ ጎፍታዳ በራበራንስ ጎፍታዳ ከሌሳ ኦላታዬ ቀለሜ ዲግሳ ደንገለኤ ነሞታ ሁንዱማፍ ዲበሙ ጩቡ ከነ ኢtti tufame ነረብሰሜ እንዲተሜ እንከበለሜ ነጄፈሜ ነዋለሜ እንዱኤ ዱአ ከኤ ሚርገባታኤ ዴቢኤን ዱፈኑን ጀዴ ኢሰ ዴቢኤ ዱፉ ሰነ ኤገና ማራናታ ኢየሱስ እንዱፋ ኤቢፈማ